Jara jirtu hordoftoota maatii chaanaalii Aastaash Tuubii hundinuu har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kiyyaas maal kan jedhu garaagarummaa koopiraayit kilaimii fi koopiraayit istiraayikii amma YouTube chaanaalii banattee hojjechaa osoo jirtu sababa adda addaatiin sababa dogongora viidiyoo adda addaa ol baasuudhaan ta'e sababa namni viidiyoo kiyya namni ol baase jedhee riippoortii si godhuutiin koopiraayitii seerri koopiraayitii yoo cabsite warningi sin kannama garuu koopiraayit kilaimii fi koopiraayit istiraayikiin garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaan inni qabu maalii kan jiru waliin haa ilaallu. Garaagarummaan inni qabu maalii kan jiru waliin haa ilaallu. Tokkoffaa koopiraayit istiraayikiin baay'ee waan hamaadha. Isa viidiyoo namaa tokko yoo ni fi kallattiin ol baafte kan abbaan riippoortii si godhuudhaan YouTube community warningi si kannaa inni akka itti ka'utu jira. Koopiraayit kileemiin immoo xiqqoo seerri isaa koopiraayit istiraayikii irraa adda ni ta'a. Maaliif inni hamaan koopiraayit istiraayik fajuudha. Egaa akkamitti akka namatti dhufu sababni inni itti nama dhufu fi yeroo akkam maal yoo goone firraa kaafnaa kan jiru waliin haa ilaallu. Gara viidiyootiin seenuun dura warri asxaa YouTube subscribe godhuun ni jajjabeessaa jecha garuma viidiyootti taaseennu amma gaa YouTube chaanaalii mataa keenyaa banannee erga jiraanne boodatti viidiyooleen itti ol baafne firii ta'uu dhabuusaa maaliin beeknaa iddoo gama harka mirgaarra dhufuudhaan piroofaayil piikcharii YouTube chaanaalii keenyaa jiru irratti kilii godhachuudhaan maal goonaa YouTube stuudiyoo seennaa jechuudha. YouTube stuudiyoo erga seenneen boodatti maal argannaa waan koontanteetu jira. Viidiyoolee nuti ol baafnu kun firii ta'uu dhabasaa achi keessaa sirriitti addaan baafattee yoo asirra jiraatu taate waarningi san firraa kaasuudhaaf isteeppileen deemuu qabdu maal faakkatee harkattaa jiru. Amma erga YouTube stuudiyoo seenneen booda akkana jira. Amma asirra daashboordii kanarratti waarningiin ni jira taanaan iddoo kanatti kan sii kanname waarningiin amma chaanaalii kanarraa chaanaaliin kun isa biraatii waarningiin narra hin jiru. Maaliif viidiyoo namaa waliin baafne kanumaan ofii ol baase hanga danda'amaa ta'etti viidiyoo namaa yoo ol baaftees sirriitti ediit godhu qabda. Akka YouTube community yeroo moonitaayizii taate akka fedhe ta'us amma gama jalqabaa irra waarningii asitti kanneen sinna kanna waarningii fuuldura kasii kannuun isaan oolu viidiyoo namaa ol baasuun nama barbaachisu. Bareedus fokkatus viidiyoo mataa keetii hojjettu ol baasuun bareeda. Maaliif sin fayyadu wanni namaa waan sii jiru viidiyoo namaa ol baasuun suma miidha. Akka fedhe ta'us kanuma mataa keetiin hojjetti viidiyoo gabaabaas ta'e dheeraa yoo fedhe karaarraas deema waraabii callistee chaanaalii kee jalatti kanuma ofii keetii waraabbattee ol baaftee siif wayya. Sababni isaa YouTube community yeroo fi moonitaayizii gootee gama kaafaltii deemtu qorannaadhaaf si bira ga'uun isaaniin oolu yeroo sani kaniifi waan biraa waarningii biraa keessa galchuudhaan moonitaayizeeshinii irraa kaasuu danda'a. Saniifuu YouTube community poolisii cabsuu dhaba viidiyooleen kee kan ittiin beektu amma chaanaalii kee erga kanatti dhiyeessanii booda YouTube chaanaal jira, daashboord koontanti jira, playlist analytics jira. Isa lammaffaa kana dhufuudhaan gama harka bitaarratti koontanti iddoo kana kilii godhachuudhaan viidiyooleen ani ol baase firiidhamoo firii ta'uu dhabuusaa maalirraa koopiraayit kilaamii fi koopiraayit istiraayikii irraa beekuu dandeessa jechuudha. Akkasumatti laayivii viidiyoo waraabdee dabarsite yoo jiraates viidiyoo fi gama harka mirgaarra dhufuudhaan laayivii kan jiru as jala laayivii kan waraabeen qabu chaanaala kana jalatti viidiyoo keessaa immoo viidiyooleen amma dura ol baasee ture viidiyoolee kanneen kana isin qabu. Maaliif chaanaalli kun chaanaalii akka
hojii wanni itti waan hin balee waan ta'eef akkanatti jira. Egaa akkanatti siifime kana harka mirgaa deebiidhaan visibility ija publicidhaan post godhee bakka fedhe ta'ee namni daawwachuu danda'u jechuudha. Iddoo restriction jettu kana dhufuudhaan viidiyooleen nan albaafadhe copyright irraa firiidhamoo firii miti kan jiru ilaaltaa jechuudha. Akkanatti itti harkisuudhaan akkanatti ol deebisuudhaan amma nan viidiyooleen jiru maali firiidha jechuudha. Copyright irraa seera copyright irraa firiidha. Akka barbaade ta'us kanuma ofii keetiif edit godhattee ol baafatte nan siin jedha. Yoo neefi copyright qabaate immoo copyright qaba warningidha. Copyright kun bakka lama qodama. Copyright strike fi copyright claim dhaan jedha. Copyright strike viidiyoo namaa tokko ol baaftee viidiyoo namaa san abbaan yuutuubiidhaaf riippoorti yeroo godhe iimeelii keetirra siif ergama. Egaa akka itti kaa'utu jira yuutuub iskuulii jala seenuudhaan sistama san viidiyoo biraa irratti haala bareedaa ta'een qabadhee isinii addaa namni viidiyoo namaa chaanaala keessan irraa qabdan inumaa ofirraa yoo hayxan isin fayyadan jedha. Ofirraa dhaamsa isin fayyadu. Sababni isaa wanni namaa hooma namaati. Ni beeka yuutuubiinis akka fedhe ta'us akka feetetti edit gootus ni beeka. Garuu callistee moo viidiyoo namaa ol baaftee chaanaala kee jalatti sabskiraayibara 10,000 yoo qabaattes wanni sii kafalaman jiru sii isin fayyadu. Saniifuu viidiyoo namaa warri chaanaala keessan jalaa qabdan ofirraa dhaamsa. Waa yuutuubiin hin barbaanneef. Egaa amma copyrightiin kun lama qodomaan hin jiru. Copyright strike fi copyright claim. Copyright striking warningii hamaadha. Hanga guyyaa 90 sirra tura. Yoo viidiyoo namaa ol baafte viidiyoo namaa abbaan viidiyoo sanii viidiyoon kiyya namni chaanaala kanaa ol baafatee jira guyyaa akkanaa jee YouTube communityidhaaf riippoorti godha. Erga YouTube communityf riippoorti godheen boodatti YouTubein mataa isaanii warningii sirra kaa'a. Inni lammaffaan copyright claiming xiqqoo isarraa fooyya'aadha. Viidiyoo namaa ol baaftee jirta garuu YouTubein ofuma isaatiif harkee copyright claim jedhee warning isarra kaa'a. Inni takka hara lamaan furama. Viidiyoon sun osuma ilaalamu kafaltiin abbaa viidichaatiifis akka hisaabamtu ni godha. Yookiin ta'an hara lamatti kafaltiin sheeriidhaan akka isiniif kafalamu ni godha. Inni biraa kan biraa yoonii fi san godhuun baanne viidiyoon san atummaan yeroonii fi iimeelii irra miseejiin siseendarraa permanently dillee godhuudhaan ofirraa furuu dandeessa. Copyright claim sirraa ka'aa jechuudha. Warning copyright claim. Copyright strike immoo hanga gaafii deebisaa godhuudhaan yookiin viidicha dhaamsitee abbaa viidiyoo saniitiin viidiyoo kee haqeetiin jira jettee iimeeliidhaan barreessituufitti yookiin guyyaa 90 guutuu ji'a 3 jechuudha. Viidiyoo san dhaamsitee hanga chaanaaliin kee firii ta'utti abbaan viidiyoo sanii YouTube communityidhaaf ergati abbaa viidiyootiif viidiyoo kee kaaseetiin jira dogongoraanii kana kanatti waan ol baasee fi jettee barreessitee booda abbaan chaanaalichaa YouTube communityidhaaf barreessa iimeelumaan viidiyoo kiyya namni sun buusee jira chaanaalii isaa jala kan ol baasee ture sun kan YouTube community'n isin warning irra keessan san kaaftanii jirtanii kaasee jira abbaan namni viidiyicha kiyya ol baasee jee riippoorti yeroo godheefitti YouTube community'n sirraa kaaftee aareetti chaanaalii kee firii gooti jechuudha. Kana egaa siistamoota lameen gara amma afaaniin isinii dubbadde akkamitti akka ofirraa kaasan fi nama akkamirra yoo kaa'ame chaanaalii yeroo sanii permanently ofirraa kaasuun maal yoo goone practically yeroo
itti aanu keessatti viidiyoo babbareedaadhaan koopiraayit kileemii fi istiraayikis karaa gabaabaadhaan akka itti dafanii irraa furan baddeetiin isin dhiyaadhaa. Irraa viidiyoon keenya kanuma galatoomna.